jirtu dhaggeeffattoota daawwattoota YouTube chaanaalii teenna har'a guyyaan sanbataa kun haala kanaan karaa waldaatti qajeelee jirra. Kakuun jirti haati kakuu kun fuuldura keenya qinni jechaa jirti. Naamuu caana baachifatte waan ma fedheefu kadhadha sanbata kana kadhadha jaarsa akka koo akkasii kennuuf jaarsa koo akka koo jaartii isaa qananiifatu fi jaartii isaa yeroo hunda kunuunfatu jechuudha. Haati kakuu kun durba qarree fakkaatti. Durbumaa qabdu fakkaatti fuuldura kun qinni Durbummaa qabdaa inni gaafa nda'u ni baay'ee rakkata. Gaafa nda'u durbummaan kee baay'ee dhumee akkasii kun immoo waan biraadha. Gaaffii biraa qaba kun. Akkamiin maa nama gaafachiisa? Injil. Oke kamu. Mana aku? Abah orang kejiran sini pakai. Kadada guyyaa sanbataa kan. Alu sini pakai. Guyyaa sanbataa kan sirriitti gadeedhaa kadhadha. Yeroo utaaluun. Jaalala qofaa osoo hin taane wal kabajuu waliif abboomuu wal gargaaruun illee waa tokko. Yeroo hunda utaaluun sirriin ta'u kadhachuun gaarii. Amma jira asfaraarra'aan jira. Fulbaana kana booda mana barumsaatti waan hin deebi'u baay'ee shakkaatu qabreer jennee durbumaa kunni. Xinnoo karaan biyya keenyaa kun rakkisaadha. Dhoqqeen jirti. Nuyi garuu chitti qajeelle. Kakuushaan immoo rafte kun nar. Karaa እንግዲህ amma konkolaataa. Kaameraa laali. Lagitti agarsiis laga sheekaraa. Lagitti kana la. Mana isaanii jala darbitu sana dhabu. Kunis dhaqxee abbayyeetti dabalamti. Kun karaa mana isaanii bira darba beeku isaanuu laga sheekan baanii bananii waraabbatu dura. Arjoo dheedhamti maqaan ishee. Kunillee abbayyeetti dabalamti. Abbaayii naannoo qaba karaa naannoo wal goona. Kunoo akkasitti kuufamee jira. Kun abbayyeedha. Kun abbayyaadha. Hidha abbayyaati kun. By the way, Oromiyaan magariisadha. Bishaanidha. Oromiyaan bakkuma jira. Waa'ee saayisii waa'ee keenya odeesse. Abdeettuu hin qabdu. Nuullee keessatti jiraachuun keenya. Keessa jiraachuu keenyaaf keessatti dhalachuu keenyaaf Waaqayyoof galata guddaa galchina. Dachee Oromiyaa kanatu babbareeda kana biqilche warra hagadaa biraa fakkaatu kun biqilche dacheen Oromiyaa kun. Laala haati kakuu irra bareeduma ishee ofa dannaqaa deemtanii waan hin jedhu nafi waan hin go'us dhabe. Sitti bareede. Gaafa arabaa uftee yoo akkasitti hin bareedne qibaatii si dibee sitti bareecha. Kuno hin furdatte. Xaafii adii ishee akkasuma taatee dhufte gaafa arabaa dhufte. Dhuguma baay'ee tokkoon qalladhaa waansa baay'een addaadha. Amanaa wayya. Paastaa sana dhaqa. Arra hundi kooyyee fichee kondominium. Ijoolleen koo amma እናት naan jedhu sila imicha እናት jedhamtu iyyuu qabaata. እናት naan jedhu እናት jedhu. Eeggadda koo tokko. Naa viidiyoo qabaate እናት መብራቱ እየበራ ነው jedha. Innaati waan biraa hojjechaa jirti. Inni innaatiif hinnayeeti akkas jedha. Dogoggorteeti jedheeti akkas jedhan. Haala kana fakkaataa kun ganna kana dacheen kun magariisadha. Hin babbareeda jechuudha. Jiituu Oromiyaa jiituu badhaatu biyya koo baga sirra ta'e
Baga kan kee ta'e bakkeen dhaloota koo jiituu Oromiyaa jiituu badhaatu biyya koo. Baga kan kee ta'e bakki handhuura koo jenneeti Oromiyaa faarsanna hin jaallannaa jenna gaa. Kunoodhaa Oromiyaan marga qofa miti. Marga qofa miti. Kamera itti gargaarshi jiraanis waan ni fakkaatu laalla kakuu waliin. Kondominiyeemiyuun biqilchiti jechuudha. Kuraatti gaa fuuldura yeroo dhufnu immoo yeroo fuuldura keenya sin agarsiisnu kana fakkaata. Jiraan kakuu baatee sila harganaa oolee nagaa sangaa dheeraa fuuldura deemee qarabbataa oolee. Akka jabbii ombosaa wanti dhaabatee goorannoo baatee ta'ee jechuudha. Naa jirtu seemillee nagaa keessanii baga jiraatanii baga harrageessan baga nama harraa taatanii. Nullee jirra. Nus jirra harrageenyarra. Galata Waaqayyoo haa ta'u waaqatti haa tolu. Galata isaa mucaa fi jaarsa naa kennina ta'u. Namni baay'ee waanuma jaallate waan heerumutti fakkaata. Waanuma jaallate waan abbaa manaa heerumutti fakkaata. Inni garuu isa miti. Waan sii kenname waan sii eeyyamame qofaaf itti heerumna. Dansobe. Kanaaf maafin akka jedhe seetanii namoota baay'ee waliin adeemanii yoo ta'u wal jaallatanii addaan baasanii jira. Kanaaf walitti dhufuun hin danda'amu. Namni kamuu walitti dhufu. Kanarratti garuu yeroo biraa haasofna malee namoonni baay'ee yeroo wal jaallatan maaliif addaan ba'u? Kanarratti mata duree bira gaaffii biraatiin haala biraatiin itti deebina garuu amma raafilii dhumaa fi yaa garuu wanta Waaqayyo walitti hidhe eenyullee addaan hin baasu. Yoo addaan deeman illee deebi'anii walitti deebi'u. Yaadaaf karoora Waaqayyo waan ta'eef seexanni yeroodhaaf addaan diiguu danda'a waan barbaade gidduu isaa. Baay'ee wayi wanta Waaqayyo walitti hidhe jechuunis immoo baay'ee xinnoo gaaffii keessa nama galcha. Maaliif wanta barbaaddu irratti Waaqayyoon kadhachuu sirra jira. Waaqayyo waan hundumaan sirreessa. Malee Waaqayyo walitti hin hidhanii kaballaa fi xiffii gaaf tokkootiinis yoo gargar yaa'ani jechuun yaa wanta yaada Waaqayyoo keessa jiru addaan bahamee yookaan fagaatame hin hafamu siin jedha. Macaafni koo kadhadhaa isiniin kennaa jedha. Eega. Tun kadhatiin immoo argachuu dandeessu koo. Gaa'ila garuu kadhataniitudha kan argatanii. Kun koo kennaadha bara akkamitti? Kennaadha bara. Kennaa godhee wanta Waaqayyo namaa kennudha. Barbaachisa jedhee kan namaa kennudha. Waaqayyoon waan hundaaf joogaa gaaffii gaafachuu sirra jira. Kadhachuu sirra jira. Kadhannaan immoo hin barbaachisaa. Innaa yeruma jaalala sanallee eegalanii yaada Waaqayyoo akka ta'e kadhachaa yoo deeman milikkitoota argaa deema namni. Milikkita garaagaraa argaa deema. Mul'ataanis abjuudhaanis itti dubbatamuu danda'a. Dhokkaa sana ilaallatee namni utoon fagaatiin illee karaa isaa jijjiirrachuu danda'a yookaan immoo yoo sirrii ta'e itti fufuus ni danda'a. Mitiire kanaafuu baay'ee wayyaa nama waan jechaa jiru amma waldaa keessa warra jiran warra faarfatanii warri sagalee warri faarfatanis warri lallabanis namni rakkoo mataa isaa qaba jechuun uumaan namni kennaas qaba rakkoos qaba. Garuu isaan namti illee ta'anii haadha manaa si wajjin haadha mana isaanii wajjin karaa adda addaa gargariin hin ba'anii jaalallee isaanii wajjin illee karaa adda addaa gargaaruun kana Waaqayyotu gargar baase jechuun hin danda'amu. Rakkina isaan qaban rakkina sana hiikuuf kadhannaan barbaachisa. Hiikamuu qaba. Seexanni jidduu seentee addaan batu. Adda baasuus hin dandeessi. Ulaa tokko barbaadetti waan ta'eef seexanni isuma Waaqayyo ijaaree karoorsee dubbate illee yeroo itti diigamu jira. Yeroo tokko kun dadhabina namoota sanaati. Kanaaf rakkoo furuu dhiisaniitu rakkoo babal'isaa deema. Wal hiikuu kadhachuudhaan gorsaan. Kanaaf kana isiniin jenna kana fakkaata viidiyoon keenya guyyaa har'aa yaa'u cherchii bira ga'u kan irra mandara keessaa baharra waan ta'eef abbaa keenya ga'u kan yaada tokko immoo isinii kaasna yaada isinii jajjabaattanii yaada isinii ittiin
bohaartanii sinin jenna warra jabaadhaan jettanii eebbifamaa galatoomaa sin jaallanna yaada keessan warra nu qoddan hunda yaada kamillee warra nu kennitan nu qeequudhaanis haa ta'u nu qeequudhaanis nu deeggaruudhaanis warra nu qocoltanillee galatoomaa no yaada keessanii fudhanna yoo sinu isin baay'ee no karaatti nu sirreessitu dogoggora keenyarra nu sirreessitu jechuudha yeroo yaada tokko nu kennitan kanaaf sin jaallanna turtii gaarii siniif haa ta'u ciao nagaan ola bye bye